ammallee namoota kumaalakkaa manitu mana hidhaatti hafee jira. Kanaatiif nuyi ba'uun keenya qofti akka waan Oromoon mana hidhaatti ba'ee Oromoon mana hidhaa keessa hin jirreetti akka lakkoofne qabsoo keessanis booddeetti akka hin deebifne isin yaadachiisuu barbaada. Always as an Oromo, the very well-known crime with which the government accuses us is we are terrorists, actually. As you know, in this country, whoever asks or demands about his rights will be labeled as a terrorist, and therefore I was accused of terrorism. We were released because of the pressure that is building up from the people. I think that is the main reason. Otherwise, the government doesn't want to listen to us and always doesn't believe in that kind of peaceful struggle, because itself came to power by a violent struggle, by arms struggle, and what it knows is about the trend of that kind of struggle, and never accepted any peaceful struggle. Ammallee namoota kumaalakkaa manitu mana hidhaatti hafee jira. Kanaatiif nuyi ba'uun keenya qofti akka waan Oromoon mana hidhaatti ba'ee Oromoon mana hidhaa keessa hin jirreetti akka lakkoofne qabsoo keessanis booddeetti akka hin deebifne isin yaadachiisuu barbaada. Hamma ilmi Oromoo tokkollee mana hidhaa keessa jirutti qabsoon keenya dhaabbachuu hin qabu. Baqqalaa jechuun nama ugaaf, nama sabaaf dubbatu. Namni akkasii immoo yoomillee jiraattis du'aattis hin faarfama. Warri yartuu, warri saba gurgurtu immoo namoota akkasiirraa barachuu qabu. Namni gaarii hojjete yeroo hunda hin kabajaman. Baqqalaa jechuun all in Africa, Oromiyaa bicha osoo hin ta'in all in Africa jagnaa kan akka Mr. Mandela hojii Rooza Abaat sanitti biyya ofii bilisoomsee badhaamin toleeraa gammachuu guddaan dhagameera. Nu hunduu akka naa taanu Oromoo naa qabsoofnu nama miliyoona 8 qabaannee jarri nama 20 nu bulchuu hin dandeettu lafa keenya irratti biyya keenya irratti.